Unen jirra. Oh, ame kita guys dabar river. No. Sanun da inji banne. Guzli ka sanura baisu bolole arra dina te. Ajay babar. Unda huma gole te bine. I'm so happy to be here. Halia ma kese yu. I'm so bifaren. I'm so nare abiti. Garu chapter hara, bukonna hara. Kese sene jirra. Kitab ni amma fikne. Wana gamma wajin dalain. Barutan dabran kesat. Absoo gara fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf hojii hojjenne kan keessatti galmaa'edha. Marii nama goonummoo boqonnaa qabsoo itti aanu kan uummata keenya qabsoo amma dura godhaa turre kan murna alagaa murna ormaa jalaa roorroo uummata keenya irra gahaa jirtu irraa kaasuudhaaf irratti hojjechaa turredha. Kan amma godhaa jirru immoo murna nu keessaa bahe kan garuu dantaa fi fedhii uummata kanaan eeyne kadantaa fi fedhii uummattoota biyya sanii neeyne kan mirgaa fi walabummaa uummata sanii neeyne kan olaantummaa nam tokkoo ijaare uummata cafaqee saamee ajjeesee jiraachuu barbaadu ofirraa kaasuudhaan sirna uummata keenyaan malu kan uummata keenyaan gitu kan dandeettiin isaa uummata keenya fakkaatu kan hojii maanni isaa maqaa uummata keenyaa ol kaasu kabulchiinsaaf tarsiimoonsaa maqaa saba kanaa kabachiisu dhaabuu irratti fuulleffannee hojjetaa jirra jechuudha. Haalota amma jiran waan tokko hubachiisuun haala biyya sanii hubachiisuu yaalaan jira. Namni keenya waddaar biyyi uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Warri hagammaan hubatin kalee deengate viidiyoolee baay'ee turan agartaniirtan. Biyya san keessatti yeroo ammatti rakkoo diinagdee hamaa jira. Rakkoo nageenyaa hamaa jira. Rakkooleen lamaan tunis bu'aa dogongora takkaa'u karaa jallataa Abiyyi fi murni isa wajjin jiru bara 2018 irraa kaasanii fudhatanii jechuudha. Osoo itti wayii waannu quba qabdanii osoo kadhannu biitii tun gara sirna abbaa irra deemuu hin dandeessu. Biitii tun karaa dimookiraasii ce'uudha qabdi. Uummanni keenya waggaa 50 oliif kan qabsa'e sirna abbaa irree alagaa buusee sirna abbaa irree ofii kaasuudhaaf tolchuudhaaf miti. Uummanni kun gateettii sirna abbaa irree ittiin baadhatu hin qabu. Kanaaf falli Oromootiifis ta'e sabaaf sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiifis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii ce'uudha jennee yeroo waannu isin tiyoorii malee waan qabataman beektan Oromoonis ta'e namni uummanni Itoophiyaa yoo cafagan malee demokrasi fi nagaan buluun barbaadu nutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan maal galchu dura hinjilletti ga'e qeerroon baaddatee aangoorri isaan baase sun qawwee qabatee bosona galee murni qeerroon aangoorraa baase sunis qawwee qabatee itti deebi'e Tigraayitti lollee ga'e warri isaan guuza baafatanii nus warra Tigraayis cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii piraaktikalii haala qabatamaadhaan keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarii tokko birrii 27 ture. Har'a Ega keessa guyyaan jijjiiru jiraatti 153 jiraatu. Namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Itti qaana'uu qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu ormarraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kun waan shameful. Viidiyoo sabbani waan namoonni na argan keessa haala dinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seene officially. Ati bobaan gara qarshii kuda wayi ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasi kaayetu jechuudha. 200 namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa 4 guyyaa 5. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasiin gallakkisuu kan dhitan. Har'a gaasa guutaa jiran gubboo kan nu qabdu.
bobaa guuttachuudhaaf mallaqa keetiin guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kannite bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru waligala gama diinagdeetiin haalli uummanni keenya keessa jiru. Kan kanaan beeksisaa jiru immoo rakkoon doolaraa uumamuu boba'aan hanqachuu qofa miti. Uummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaatan. Waan kalee barreessu tokko yoo ilaaltan. Waggaa lamaan har'aa yaada maraatu takka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya alaa erginaa jiran. Qamadii alaa ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu irraa hambisanii qamadii facaasisan. Gara Awaashan ni beektan gara Maqii kana. Naannoon sun kuduraa fuduraan beekama shunkurtiidhaan. Kaarotiin dinnichaan kanaan beekama. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo sosanii dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beektanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtiin wal qixa miti bu'aan inni buusu. Sanqoo osoo hin ta'in galteen seenus laafa miti. Namni boba'aa bitee jenereeteraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadiin isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Economistii ta'uu hin barbaachisu. Uummata kana dirqanii qamadii facaasan. That was 2 years ago. Oomishni waggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii goone jedhanii muummichi ministeeraas pirezidantiis gabbeeyanii dhaadatanii geeraran. An Naayiroobii ture iccitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii, Baalee, Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee qara dhohisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000, 6,000, 7,000 gurguratan. Heenu kasaare qonnaan bulaan. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame Maqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti aanu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni Maqii fi naannawni sun lolli akkanatti hiiteeffamma kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii hin jiru. Qamadiin kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo Maqiititti shunkurtiin akkam facaafame dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa dabre maal godhan beektanii? Shunkurtii isaa fidan. Taanzaanii irraa fidan. Can you believe this? Qamadii rakkoon qamadii biyya keessaa osoo jiru biyya alaatti osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata loogisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jira. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shiishaa fakkaatu kana irratti dalagan. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaarsaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin buqqaa'e. Isin daasporaan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam takka maatii akka tajaajilu. Har'a $100,000 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaan caala yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee illee gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 itti dabalan. Sanqoo osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kana hin raafee hoo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen dhangadda maxxansinu kun bar wanti xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni kun immoo irra caalatti Oromiyaa irratti fuulleffatamee dalagama beektaa. Fakkeenya qamadii nama reefu isin jee Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee hin jiru. Kanama ajjeesuu kunoo nama tokko
yoo taataaqii tokko waa kafaluu dide fuudhanii shan ejanii mataa keessa deeman. Ni jeesan akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda daaraa godhan. So galaaltu what is the mission for these people? Opinion dur abaaru sun baru fayyaa qabdi. Opinion dur abaaru wayyaaneetu ergataa maa ergamtanii jecha turreemi. Amma jara ammaa kana shayxaanatu ergatu jira. Kaduraa wayyaaneetu ergata jara ammaa qorra jirtu kana shayxaanatu ergatu jira malee they are so destructive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiintu kumaatamaan karaa biyya Arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jiran. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jiran. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin hoo nuti mootummaa Oromooti jedhanii Oromoo keessa dhohifatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuu illee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone inumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra gaheetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan koraasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasi fudhata. They took it as naivety. Kun Oromoon hidhaanis, ajjeechanis hin jiilchu, maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa, maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu hin qabnu jennee jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jennee mari'annee deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii fi diyaaspoora qofarratti hin hirkanne. Deeggarsa jechaan ture Itoophiyaa dur fagoo irraan ilaalaa ture. Biyya galee itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol ilaale. Itoophiyaa macaroo keessaa is ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjennee jirra. Hamma dandeenyetti murtiin guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadaduuf caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine uummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaa irratti nagaa akka argatu ollaa isaa irratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii ofii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti ummatoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa ummatoota hundaa eegsif biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu ijaaruudhaaf martifannee saqii keenya jabaaffannee kaanee jirra. Deeggarsi keessan kan yeroo maraa nu biraa nafin hin jaa galatooma.